Oduu ijoo biyyi hojiidhaan malee ololaatiin akka hin ijaaramne piroojeektiin ikoo tuurizimii gorgoraa agarsiiftuudha jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Godina Shawaa Kaabaatti hojiin misooma beelladaa irratti eegalamee bu'aa jajjabeessaa galmeessaa jiraachuu pirezidaantiin mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa himan. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irratti yaaliin ajjeechaa raawwatame. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa oduu guyyaa sa'aatii 6 waliin Antaaddasa Tarrafaati nu hordofaa. Piroojeektiin ikoo tuurizimii gorgoraa hojii dinqisiisaa dhalootaaf barnoota guddaa kennu ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Biyyi hojiidhaan malee ololaan akka hin ijaaramne agarsiiftuu ta'us dubbatanii jiru. Qaama piroojeektii maaddii biyyaa kan ta'e piroojeektiin gorgoraa guyyaa kaleessaa eebbifamee jira. Taammana Girmaa dabalata qaba. Piroojeektiin gorgoraa akkuma piroojeektiiwwan halaalaa keellaa fi wancii qaama sagantaa piroojeektii maaddii biyyaaf yoo ta'u akkaataa bareedina addaa gonfateen ijaarsi isaa xumuramuun bakka ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti eebbifameera. Piroojeektiin gorgoraa biyyi hojiidhaan malee hololaan kan hin ijaaramne ta'uu qabatamaan kan agarsiise ta'us ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbataniiru. ጎርጎራ ያስተማረን ነገር ሀገር በእጆች እንጂ በምላሶች እንደማትሰራ ነው። Wanti gorgoraan nu barsiise biyya ijaaruun harkaan malee ololaan akka hin danda'amnedha. Biyya ijaaruuf harka ciccimoo biyyoo fi bokkaa hin sodaannetu barbaachisa malee arrabni miidiyaalee hawaasaa irra odeessaa oolu biyya ijaaruu hin danda'u. Biyya ijaaruu fi itti fufsiisuuf olola osoo hin taane harka cimee hojjeteen ta'uu gorgoraan qabatamaan nu barsiisee jira. አገር ለማጽናት አገር ለማቆየት ሀገርን አስውቦ ለትውልድ ለማሸጋገር የሚሰሩ የሚተጉ እጆች ምን ማድረግ እንደሚችሉ ጎርጎራ በነበረኝ መመላለስ ውስጥ ማየት ችያለሁ። Piroojeektiin kun wayita biyyattiin rakkoolee adda addaatiin marfamtee jirtutti hordoffii cichoominaa fi hooggansa cimaadhaan ijaaramuun eebbaaf kan ga'e ta'uu eeruun piroojeektichi mul'ata biyya ijaaruu gara hojii qabatamaatti jijjiiruun seenaa dhalootatti darbu ta'uun katabameedhaas jedhaniiru. ጎርጎራ ፊደል ሆኖ ታሪክን ጽፏል። ማንም ሊሰርዘው ማንም ሊደልዘው በማይችል መንገድ ታሪክ የጻፈ ፕሮጀክት ነው። Gorgoraan seenaa haqamuu hin dandeenye katabee jira. Gorgoraan mul'ata keenya sagalee ol kaasuun uummata keenyatti nuuf dubbateera. Gorgoraa argee namni mul'ata keenya hubachuu hin dandeenye hin jiru. Gorgoraan fakkii ta'uun namoota yaada keenya hubachuu hin dandeenyetti nuuf mul'iseera. Namoonni kanaan dura mul'ata keenya nuuf hubachuu hin dandeenye gorgoraa ilaalanii nu hin hubatan taanaan baay'ee rakkisaadha. Piroojeektiin gorgoraa waadaa fi mul'ata keenya waliin wal simatee qabatamaan akka mul'atu waan ta'eef kanneen amaatanii hojjettan baga gammaddan. ስራችን ከቃላችን ጋር ተመሳክሮ ልባችንን ገልጦ ያሳየ ፕሮጀክት በመሆኑ የሰራችሁ የለፋችሁ የዚህ ፕሮጀክት ባለቤት የሆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። Piroojeektiin gorgoraa bifa addaan hojjetamee xumuramuun isaa milkaa'ina guddaa ta'us imala ijaarsa biyyaa milkeessuuf eegalameen wal bira yoo madaalamu gahaa akka hin taanes ministeerri muummee dubbataniiru. Imala gara piroojeektii gorgoraatti taasifamuuf haala mijataa uumuuf laga Xaanaa irratti hojiin ijaarsa bidiruu kan itti fufu ta'us ibsaniiru. Biyya ijaaruun murteewwan jajjaboo cimanii murteessuu kan gaafatu ta'us Abiy Ahmed dubbataniiru. እንስራ መሰረት እንጣል ስንል ዛሬ አታካች አድካሚ አሰልቺ አጨቃጫቂ እንደሆነ እንገነዘባለን። Mul'ata jabaa qabatanii hojjechuun dhalootaaf bu'uura cimaa yoo ta'e illee jalqaba irratti amananii fudhachuuf ni ulfaata. Yaa hojjennu bu'uura haa keenyu yoo jennu
har'atti kaawwan lama mormisiisuu dadhabsiisaa fi nuffisiisaa akka ta'u ni hubanna. Ta'us garuu haala kana keessa yoo hin dabarru ta'e Itoophiyaa badhaate ijoollee keenyaaf dabarsuuf waan rakkannuuf murteewwan ciccimoo ijaarsa biyyaaf jecha murteessinu akka deeggartan. Imalli keenya kasaaraa osoo hin sodaanne murtee cimaa murteessuu cimanii hojjechuu gaafata. Biyya waaqni guutuu taasisee nuuf kenne dhibaa'ummaa keenyaan rakkattuu akka hin taane cimnee hojjechuun eeggattummaa jalaa akka baanuuf uummanni Itoophiyaa kutannoon deeggarsa gochuu qaba. እንድንገላገል መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁርጠኛና ተባባሪ መሆን ይኖርበታል። Rakkoolee adda addaa keessatti illee yoo ta'e mul'ata fageessanii yaadutiin cimanii yoo hojjetan bu'aan isaa bareedaa ta'uu piroojeektiin gurguraa nutti agarsiiseera kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahimad ilaalcha waldanqoorraa fagaachuun tokko taanee yaa hojjennu jechuunis waamicha dhiyeessaniiru. ህዳሴን ጨርሰናል፣ ግሪን ሌጋሲን አሳክተናል፣ ስንዴ አሳክተናል፣ ከተሞች እያሳካን ነው፣ በቴክኖሎጂ አስደማሚ ውጤት እያመጣን ነው። Hidha haaromsaa guddicha xumurree jirra. Ashaaraa magariisaa milkeessinee jirra. Qamadii milkeessinee jirra. Misooma magaalotaas milkeessaa jirra. Teknooloojiidhaan bu'aa ajaa'ibsiisaa fidaa jirra. Dhalootaaf bu'uura akka keenyuuf carraa argame hundaan wal deeggaruu yoo ta'e akkuma kanaan dura yeroo qisaasessuu ta'a waan ta'eef yaa jabaan, yaa saffisu, yaa hojjennu, nageenya haa jaalannu. Ijoollee keenya biyya badhaatee fi fooyyeftetti akka dhaalchisnuuf deeggarsi hunda keessanii nurraa hin fagaatiin. Waaqni karaa hedduun waan nu gargaareef waan nu milkeesseef haa galatoom. ይህን ውብ ሀገር ይበልጥ አስውበን ለልጆቻችን ማስረከብ እንድንችል ስላደረገን ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ማለት እፈልጋለሁ። Qaamoleen hooggansaa sadarkaan jiranii fi hawaasni naannichaa piroojeektichaaf eegumsa barbaachisu taasisaa faayidaa gama turizimiitiin piroojeekticharraa argamu dhugoomsuuf hojjechuu akka qabanis ministeerri muummee Abiyyi Ahimad dhaamaniiru. Godina Shawaa Kaabaatti hojiin misooma beelladaa irratti eegalamee bu'aa jajjabeessaa galmeessisaa jira jedhan pirezidaantiin mootummaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Jilli pirezidaantichaan durfamee godinichatti misooma garaagaraa daawwatee jira. Gabaasa Oromiyaa Broadcasting Network Ababaayyoo Kafanii qindeesse. Jilli pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfame godina Shawaa Kaabaa aanaa Dabra Libaanosii fi Giraar Jaarsotti hojii misooma beelladaa daawwateera. Jilli chaanolee lamaanitti dargaggoota horsiisaawwan aannanii fi lukkuulee irratti bobba'anii jiranii daawwatee jajjabeesseera. Jilichi buufata konkolaataa qindaa'aa mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Fiicheetti birrii miliyoona 700 ramadee ijaarsaa jirus daawwateera. Pirezidaantii Shimallis daawwanicha irratti haasawaa taasisaniin godinichi godinoota Oromiyaa keessaa godina carraa guddinaa olaanaa qabu ta'uu himanii carraa qabuuttis fayyadamee akka guddatuuf mootummaan kan irratti hojjetamu ta'uu dubbataniiru. Godinaalee Oromiyaa keessaa godinni carraa bal'aa qabu giddugala biyyaatti dhiyaatee godinni jiru yoo keessattuu gabaa irratti hojjenne dhiyeessii nyaata loonii irratti fi dhiyeessii adda addaa irratti hojjenne fi agiroo piroosesingii isaa irratti hojjenne Oromiyaadhaafis Itoophiyaadhaafis godina humna guddaa ta'uu danda'udha. Godinni kun hojii keessattuu hojii gama beeladaa irratti hojjetamaa jiru irratti hojiin har'a argine hojii baay'ee nama jajjabeessu hojii baay'ee nama boonsudha. Ummatichis ummata halkanii guyyaa hojjetu carraa argatee jennaan immoo of jijjiiruudhaaf ummata tattaaffii guddaa qabu godhuudha. Kanarratti hojii guddaa hojjetan kanaaf maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadha. Godinichatti raawwiin gaariin horsiisa saawwan aannanii irratti bal'inaan mul'atu kan jajjabeeffamu ta'uu ibsanii tumsa dabalataa mootummaas kan barbaadu ta'uu eeraniiru. Qaamoleen hiree Oromoon jaarraa tokko booda argatee duubatti deebisuuf carraaqaa jiran uummanni godina Shawaa Kaabaa tasgabbaa'ee hojii misooma isaa kana akka hin hojjenne gidirsaa akka turanis yaadachiisanii shirrii fi gidiraan qaamolee badii kanneen hin milkoofne yoomiyyuu hin milkaa'u jedhaniiru. Hireen argame kun uummata keenya barnootaan, teeknooloojiidhaan, diinagdeedhaan sirnaan akka cimsu akka uummata keenya aangomsu gochuudhaaf xiyyeeffannoodhaan dhimmoota gurguddoo karaa lamaan kanarratti hojjetamaa turee jira. Godinni kun immoo kana keessatti qormaata hamaa keessa jira. Keessattuu hiree kana duubatti deebisuu irratti qaamoleen xiyyeeffatan lachuu tokko karaa naannoo waraanaa tokko immoo keessaan nu waraana. Kana lamaaniin qoramaa jira godinni kun. Humnoonni gamaa hiixatanii qe'eetti nu deebi'uu barbaadan asiin xiyyeeffatanii waraanaa jiru. Aarsaa guddaatu kaffalama. Aarsaa kana immoo ofiif qofa osoo hin taane Oromoo tiksuudhaaf, hiree Oromoo tiksuudhaaf aarsaa kaffaltanidha. Warri waan kaleessaa abjootanii nutti deebi'uu barbaadan
deebi'uu hin danda'an. Mootummaan naannichaa harka isaa diriirsee namoota karaa nagaa deebi'anii simachaa jiraachuu simanii kanneen didan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mootummaan naannichaa fudhatu kan cimu ta'us dubbataniiru. Warri immoo warra kanaaf carraa ta'anii keessoo keenyaa biqilanii karaa jallinaa hordofanii uummata keenya gaaga'aa jiran isaaniif ergaa lama qabu. Gama tokkoon mootummaan keenya karaa nagaatiin dubbii hunda xumuruudhaaf qophaa'aadha. Warri karaa kanaan bobba'an nagaadhaan galaa jiru. Kanaafuu warri nagaadhaan galuu barbaadan nagaadhaan haa galan. Warra baawwashanii. Warra nagaadhaan galuu barbaanne immoo mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hin hojjetaa jechuudha. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduutti nutti hin darba. Tajaajila fayyaa qulqulluu uummataaf kennuuf ogeessonni fayyaa qabeenyummaa fi dhiyeessii jiru irratti hojjechuu akka qabanii fi mootummaan xiyyeeffannoo guddaa damee fayyaatiif kennuu akka qabu himame. Yaa'iin qulqullina tajaajila fayyaa sadaffaa biiroo fayyaa Oromiyaatiin qophaa'e rakkoo damee fayyaa fooyyessuuf kallattiin kaa'amee xumuramee jira. Dabalata qabna. Biiroon Fayyaa Oromiyaa kenna tajaajila fayyaa uummataaf kennu qulqulluu fi itti quufinsa uummataa fi kan ogeessaa fiduudhaaf yaa'ii sadaffaa Adaamaatti ta'aa ture xumuree jira. Tajaajilli fayyaa kennuun dirqama mootummaa fi qooda fudhattootaati kan jedhan hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa tajaajila qulqulluu fiduudhaaf yaa'iin kun taa'ameera jedhan. Kanaaf ammoo namni kamiyyuu tajaajila fayyaa qulqulluu argachuun mirgadhaas jedhan. Akkuma hundi keenya beeknu kenna tajaajila fayyaa keessatti qaama baay'eetu hirmaata. Qaamni as keessatti hirmaatu hundumtuu dhimma qulqullina kenna tajaajila fayyaa haaluma hubannaa isaatiin madaalaa jechaadha. Kun immoo garaagarummaa guddaa uumaa waan jiruuf hubannoo wal fakkaatu akka jiraatu gochuun baay'ee murteessaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hojiin fayyaa hojii guddaadha. Hojii mirga dhala namaa jedhamee fudhatamu. Mirga dhala namaa jedhamee hojiin fudhatamu akka barbaachisummaa isaatitti tajaajiloonni barbaadaman iddoo hundatti argamuu qabu. Mirga hoggaa jennu iddoo hundatti tajaajilli argamuu qaba. Namni tajaajila barbaada akka isa barbaachisutti tajaajila argachuu qaba. Gama Oromiyaatiin hojiin tajaajila fayyaa fooyyessuuf hojiiwwan mootummaan hanga danda'e tattaaffii taasisaa jira jedhan. Waggoottan darban qofa odoon kaasee piroojeektiiwwan adda addaa fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu danda'an 2,000 ol eebbifamanii hojii keessa galanii jiru. Kana qofaa mootii meeshaawwan ammayyaa guguddaa kan ta'an gatii guddaadhaan kan madaalaman bitamanii gara dhaabbilee fayyaa keenyatti akka galan gochuun danda'amee jira. Kana qofaa mootii baasiin guddaan kenna tajaajila fayyaa keessatti kan jiru ogeessota fayyaa tajaajila kanaaf baay'ee murteessoo ta'an qaxaranii hojii keessa galchuu baasiiwwan isaaniif barbaachisu immoo itti fufii isaanii uwwisaa deemudha. Kanaaf dhimmoota dhiibbaa fayyaa namaatirraan gahan kana to'achuu wajjinis wal qabatee mootummaan naannoo keenyaa hojii babal'aa hojjechaa ture jira jechaadha. Hojiiwwan kun hojjetamanis garuu yeroo ammaa kana du'aatiin namootaa olaanaa waan ta'eef ogeessi fayyaa, dhaabbileen fayyaa, mootummaa fi miti mootummaan qindoominaan rakkoo kana furuun barbaachisaadhas jedhan. Namni hundumtuu maal barbaada? Umurii dheeraa qulqullina qabu jiraachuu barbaada. Kana godhuu keessatti qormaanni guddaan madaallee amma nuyi qabnu kutaa tajaajila ariifachiisaa keessatti du'aatiin jiru guddaadha. Dabalataan kutaa yaalii cimaa jedhamee kan fudhatamu ICU mortaalitiin baay'ee guddaadha. Kun lamaan immoo agarsiistuu cimina seektara fayyaati. Sababa dhibeewwan daddarboo adda addaatiin lubbuun uummata keenyaa darbaa jiru salphaa miti. Fakkeenyumaaf ammatti dhibeewwan daddarboo ganna wajjin wal qabatan kaasuun hin danda'ama jechaadha. Kana jijjiiruun baay'ee murteessaadha. Kanaaf tajaajilli keenya qulqullina qaba jennaan sababa du'a ittifamuu danda'u namoonni du'aa jiran kun lubbuun isaanii ittifamuu qaba yookaan hir'achuu qaba jechaadha. Itti quufinsa uummataa kenna tajaajilaa irratti adda baasuudhaanis rakkoo hiikuu fi mirga ogeessota fayyaa eeguun qulqullinni akka dhufu hojjetamuu qabaas jedhan Dr. Mangistuu Baqqalaa. Gama ogummaa fayyaatiin waan madaallu sun hundi sirriidha. Garuu immoo gama uummataatiin itti quufinsi uummataa madaalamuu qaba jechaadha. Tajaajila barbaachisaa ta'e nuyi kennine jennee gara uummataatiin garuu mufii jira taanaan qulqullinni fayyaa guutame jechuu hin danda'amu. Isa qofaa miti ogeessonni tajaajila kennanis immoo isaanis dhala namaati waan ta'eef mirgi isaanii eegamuu qaba. Isaaniifis immoo isaanumtuu ofii isaaniitii dhibeewwan adda addaatiif darbanii saaxilamuu akka hin taane eegumsa gochuun mirga isaanii kabajuun kabaja isaanii eeguun baay'ee murteessaa ta'a jechaadha. Dhimmoonni kun walitti madaalamanii qulqullinni fayyaa jecha tokkoon ibsamuu danda'amaa jedhama. Tokkoffaa istaandaardiiwwan gama ogummaatiin jiran guutuu dabalataan immoo fedhii fi faayidaa uummata keenyaa haala guutuu danda'uun haala
quubsuu danda'uun tajaajila kennu. Kana keessatti qaamoleen gahee keessan bahaa jirtan irra deebi'ee maqaa uummata keenyatiin galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ministeer Deetaan Ministeera Fayyaa Dr. Ayyalaa Tashooma yaa'ii kanarratti argamuun sirni fayyaa biyya tokko yoo diriires ogeessi fayyaa, hooggansi mootummaa fi kan miti mootummaa yuunivarsiitonni hojii isaanii hanga biyyi dandeessetti qulqullina fiduudhaaf namni hundumtuu hojjechuu qabaas jedhan. የጤና ስርዓት ተዘረጋ ማለት የሚፈለገውን ሁሉ ነገር ያቀርባል ማለት አይደለም። ሀብትም ኖሮ ውጤት ላይ መጣ ይችላል። ያ ማለት እንግዲህ በአሰጣጥ ሂደት ውስጥ ብዙ ሰው ሰራሽ የሆኑና ግብአትን መሰረት ያደረጉ ክፍተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። Sirni fayyaa biyya tokko keessatti hiriira jechuun waan hunda biyyattiin ni dhiyeessiti jechuu miti. Qabeenyi yoo jiraates bu'aan qulqullinni dhufuu dhiisuu danda'a. Kenna tajaajila fayyaa keessatti rakkoon namtolchee fi hanqinni dhiyeessii mudachuu danda'a. Kanaaf ogeessi fayyaa qulqullina fiduuf waan isaaf dhiyaate irratti hojjechuu qaba. Mootummaanis lammii isaatiif tajaajila fayyaa qulqulluu kennuuf yeroo yerootti tattaaffii olaanaa taasisaa deemutu irraa eegama. Yaa'ii kanarrattis agarsiisnii fi hojimaanni teekinooloojii seektara fayyaa fooyyessuu danda'an kan dhiyaatanii fi qaamolee galma gahiinsa seektara fayyaa namootaa fi dhaabbilee akkasumas dhaabbilee miti mootummaa hojii kennaa tajaajila fayyaa irratti hojjetaniif beekamtii fi waraqaan ragaa kennameera. Qulqullina damee fayyaa fooyyessuu fi itti quufinsa uummataa mirkaneessuuf dhiyeessiin damee fayyaa guddachuu qabaa jedhame. Hooggansii fi ogeessi dhaabbilee fayyaas kutannoon hojjechuu akka qaban hirmaattonni yaa'ii qulqullina tajaajila fayyaa sadaffaa irratti hirmaatan himanii jiru. Yaadni isaanii akka taanutti qindaa'eera. Barbaachisummaan yaa'ii kana dura akka biyyaattis haa ta'u akka naannootti dhaqqabbii tajaajila fayyaa waliin ga'iinsa tajaajila fayyaa irratti xiyyeeffannee hojjechaa turre. Waliin ga'iin yookiin dhaqqabbiin tajaajila fayyaa fooyyee guddaa qaba. Kana yoo goonu garuu qulqullina tajaajila fayyaa duubatti hambisnee qulqullinni isaa miidhamee osoo hin taane dhaqqabbiin kan ta'uu qabu qulqullinni isaas eeggameetu ta'uu qaba. Akkaataa istaandaardiin biyyattiin baaste biyyattiin ammoo istaandaardii addunyaan yeroo ammaa kana rikoomandi godhuun wal gita wal fakkaataa akka ta'u gochuudhaaf qulqullina irratti xiyyeeffanneetu hojjechaa jirra. Tajaajila qulqulluu ta'e hawaasa keenya biraan gahuudhaaf qaqqabamaa ta'e nageenyummaan isaa mirkanaa'e hawaasa keenya bira gahuudhaaf gaheen hooggansaa guddaadha jechuudha. Hooggansi akkuma siledhe galmoota qulqullina tajaajila fooyyessan kaa'uu irraa kaasee galmooti san milkanaa'uu isaanii yookaan milkaa'uu isaanii hordofuudhaaf deeggaruudhaaf sanaafis riisoorsii barbaachisu mobilaas gochuudhaaf hooggansi kutannoodhaan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Gara sammuutii fi gara ogummaati. Biyyi Itoophiyaatun biyya jabdu keessattuu biyyi Oromoo kun biyya jabaa sammuun isaanii jechuudha. Hin yaadu hin hojjetu. Keessattuu immoo gara meeshaa amma meeshaa ittiin fayyadaman meeshaa wayinii baqaqsanii ittiin yaalan meeshaa immoo achuma keessatti immoo dhibee isaan dhaamsu. Kana argatu irratti baay'ee hanqina qaba. Qoricha dabalatee darbee immoo bakka baay'ees jiraachuu baatu ogeessi fayyaa amma hanqina meeshaatirraa kan ka'e wanta dhibee saniin taane faa ajaja kenna. Wanta dhibee saniin taane maaliif hanqina meeshaatirraa kan ka'e. Qulqullina tajaajila fayyaa fiduuf nama sadiitu barbaachisaa. Tokko geggeessaadha. Geggeessaa olaanaa, geggeessaa manichaa, geggeessaa biyya geggeessu. Inni yoo fudhate isarraa kan eegamu maa inni dhimma kana beekee wantoota barbaachisan guutee kallattii sirrii qabsiisuun bu'aa eegamu sanatti akka inni deemu gochuudha. Inni ittaanu geggeessaa giddugaleessaa yookaan immoo giddugaleessa gaafa jennu sadarkaan itoo hin ta'in gara hospitaalaatti hodhannee warreen sadarkaa sagantaa geggeessan jechuudha. Warri kun immoo bu'aa raawwii iddoo sanatti hojjetaman sana saatiidhaan ilaalanii gara kallattii sirriitti warra qabsiisanidha. Inni sadaffaan teeknikaal ekspert yookaan immoo ogeessa olaanaa kan darbe kan beeku kanarra keessa jiru kan hubate isa dhufu immoo yaaduu kan danda'u jara kana sadan barbaada. Jarri kun sadan qindoofnaan qulqullina tajaajila fayyaas ta'e qulqullina qonnaa kan barnootaa kamiinuu fiduun hin danda'amu. Hawaasni keenyallee itti fayyadamaa jira. Hospitaalota sadarkaa keellaa fayyaa, sadarkaa kilinika dhuunfaa, sadarkaa hospitaala dhuunfaa irruma caalaa amma meeshaalee biyya alaatii galan kana
mootummaan dafee yoo galchelleen dafee hojiirra oolchuu irratti hanqinatu jira. Dafee hojiirra oolchuu irratti. Tajaajilli nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaa sagantaa ashaaraa magariisaa bara kana jalqabsiise. Sagantaa ashaaraa magariisaa tajaajilichi eegalchiise kanarratti hooggantoonnii fi hojjettoonni tajaajila nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaa hirmaataniiru. Tajaajilichi ergaa sagantaa ashaaraa magariisaan eegalame kaasee biqiloota 500,000 ol akka dhaabamsamee jira. Bara kanas biqiloota 70,000 ol dhaabuuf karoorfachuu beeksiseera. Rakkoolee jijjiirama qilleensaa mudatan hambisuuf lammiin hunduu hojii ashaaraa magariisaaf xiyyeeffannoo kennuu qabaas jedhameera. Sagantaa kanarratti daayiriktaroonni itti aantonni tajaajila nageenya odeeffannoo biyyaalessaa Ristuu Yirdaa'u, Siisaay Tolaa fi Tazarraa Gabra Egzaabeer hirmaataniiru. Biiroon qonnaa Oromiyaa maashina calleessituu fi qulqulleessituu ruuzii 35 godinaalee ruuzii bal'inaan oomishaniif dabarsee kenne. Inisheetiivii misooma ruuziitiin bara 2016-2017 lafa hektaara miliyoona 1.5 irratti ruuziin misoomaa jiraachuu hoogganaan biirichaa Geetuu Gammachuu himanii jiru. Godinaaleen maashina ruuzii kana fudhatanis ruuzii bal'inaan oomishaa kan jiranii fi kanaan dura qonnaan bulaan rakkoo ittiin calleessu kan dhabe amma maashinoota kanaan akka fayyadamu himanii jiru. Gama biraatiin sagantaa qonnaa hirmaachisaa fi jijjiirama qilleensaa paakti kan waggaa 7 turu guyyaa kaleessaa magaalaa Adaamaatti bakka hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Geetuu Gammachuu jirutti ifa ta'ee jira. Sagantaa waggaa 7 godinaalee 9 fi aanaalee 32 keessatti hojiirra oolu kanaatiin dhimmoota gurguddoo kanneen akka haala qilleensaa hawaasaatiin hoogganamu akkasumas misooma daldala qonnaa akkasumas dhaabbilee fi maammata deeggaruuf cimsuu fi sagantaan kun qophaa'uusaa hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu himaniiru. Godina Qeellam Wallaggaatti nageenyi waaraan mirkanaa jiraachuusaaf hojiin misoomaa hojjetamaa jiran agarsiiftuudha jedhame. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa 3 Caanqaatti mana marii bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii ijaarsa humna namaa fi hojii teekinooloojii Dr. Nagarii Leencoo fi abbootiin amantaa magaalaa Finfinnee hojiiwwan misoomaa daawwatanii jiru. Jilli kun hojiiwwan misoomaa qonnaa jallisii ammayyaa birrii biliyoona 1 fi miliyoona 500 oliin hojjetamaa jiruu fi kanneen biroos daawwatee jira. Abbootiin amantaa daawwannicha irratti argamanis godinichatti misoomni mul'ataa jiru nageenya argamaa jiraachuu kan agarsiisu ta'uu himanii kana itti fufsiisuuf qaamni hunduu gahee isaa baachuu qabaas jedhanii jiru. Rakkoo nageenyaa uumamaa tureen marii hiikuu fi misoomni caalu akka argamu kan taasisu waan ta'eef qaamni hundumtuu gara nagaatti deebi'uu qabaas jedhanii jiru. Mootummaan nageenya waaraa fiduudhaaf hojii hedduu hojjetaa akka jiruu fi ammas qaamoleen seeraan ala hidhatanii socho'an daandii nagaatti deebi'uu akka qaban bulchaan godina Qeellam Wallaggaa Gammachuu Gurmeessaa dubbatanii jiru. Qeellam Wallaggaan nagaa barbaaduusaa dachee misoomaa ta'uusaa kan agarsiisu yoo xiqqaate lafa hektaara 367 ol ganna kana qofa qonneetu oomisha kuntaala miliyoona 11.8 irraa eegna. Ruuzii qofa lafa hektaara 145 qonnee gara miliyoona 5 eegna. Boqqolloo asitti ilaaltan kana kuntaala hektaara 51 yookaan qonnee boqqolloo qofarraa kuntaala miliyoona 2.9 eegna. Achi keessaa walakkaa ol Caanqaadha. Kanaaf qabatamaatti kan kun agarsiisu uummanni kun uummata bu'uura Itoophiyaa ta'e sabaaf sablammii hunda hammatu. Dachee dhiigaatu hin taane Qeellam Wallaggaan dachee misoomaa akka ta'e fakkii badhaadhina Oromoo fi Oromiyaa Itoophiyaa akka ta'e kan agarsiisu inisheetiivoota mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa gadi buuse 30 qabatamaatti lafa maasaa qonnaan bulaa irratti kan argamu kun uummata mootummaa dhaggeeffatee jijjiirama fiduu barbaadu akka ta'e qabatamaatti misoomaan agarsiifnee jirra. Mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii ijaarsa humna namaa hojiif teekinooloojii Dr. Nagarii Leencoo hojiiwwan misoomaaf nageenyaa godinichatti amma mul'ataa jiru abdachiisaa ta'uu dubbatan. Uummata keenya gara fuulduraatti akka isaan deemaniif wanta isaan hanqate wanta isaaniif guutuu qabu bakka mootummaan isaan deeggaruu qabu rakkoo jiru hanqina jiru adda baasuudhaan keessuma bu'uuraalee misoomaa akka dhufu gochuu iddoo kanatti kunoo biliyoona 2.4 kan hojjetamaa jiru kunoo asuma nu cinatti jechuudha. Jallisiin qeexoodha. 600 oliin kan hojjetamu jallisiin finnaadha. Kunoo asuma dhiyootti argina. Uummata keenya wajjin wal qabannee naannoo keenya nagaa goonee rakkoo nageenyaa jiru furuudhaan uummata keenya dhaloota kanaaf abdii torre gara fuulduraatti kan ittiin deemsifnu waan ta'eef uummanni keenya abdii qaba. Dhaloonni keenya abdii qaba. Oromiyaa guutuun abdii qabdi. Itoophiyaanis abdii qaba. Waliin taanee hojjennee
isa amma rakkoo keessatti hojjenne kana caala hojii guddaa hojjechuu dandeenya waan ta'eef hundumtuu nageenyaaf dhaabbachuu qaamni kamiyyuu nageenya dursuu nageenya kabachiisuu irratti waliin hojjechuu qabna yaadeen hin qabu. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaati. Waliin gahinsi bishaan dhugaatii biyyattii dhibbeentaa 69 irraa qaqqabu ministeerri bishaanii fi enerjii beekse. Ministeerri bishaanii fi enerjii raawwii hojii bara 2016 irratti qooda fudhattoota waliin marii taasisee jira. Saxxoota Shoomaatu hordofe. Ministeerri bishaanii fi enerjii raawwii hojii bara 2016 bakka hooggantoonni biiroo bishaanii fi enerjii naannolee fi bulchiinsa magaalotaa koreen dhaabbii dhimma bishaanii jallisii fi naannawaa gammoojjii argametti irratti mari'ateera. Bara kana raawwiin gaariin jiraachuu kan himame yoo ta'u kunis qindoomina qaamolee qooda fudhattootaatiin ta'utu ibsame. Gama dhiyeessii fi babal'ina anniisan biyyattiin anniisaa meegaawaatti 20,000 ol dhaqqabuunis gabaasicha keessatti ibsameera. Gorsaa ministeera bishaanii fi enerjii mootummaa maqaasaa ministeerri isaanii hojiiwwan gurguddoo sadii irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu fi bara kana raawwii gaariin galmaa'uudha kan himan. Hojii qabeenya bishaanii bulchuuti. Inni lammaffaa bishaan dhugaatii fi dhangala'aa kan jiru kanadha. Kan sadaffaa misooma enerjiiti. Yoo ilaallu raawwii gaariitu raawwatee jira. Gama hundaanuu jechaadha. Gama dhiyeessa bishaan dhugaatiinis, gama bulchiinsa qabeenyaatiinis, gama enerjiitiinis, dhiyeessa elektirisiitiin jechuudha. Hojiiwwan gaggaariin ciccimoon hojjetamanii jiru. Garuu kana caala cimee itti fufuun barbaachisaa ta'a. Maaliif ammas fedhiin uummataa hedduutu jira, guddaatu jira. Fedhii kana guutuudhaaf kan ammaa kanarra cimamee itti deemamu murteessaa ta'a jechuudha. Biyyaatti rakkoo guddaan tokko kan jiru dhiyeessa bishaan dhugaatii hojii wal qabatee kan jirudha. Kun maaliif bishaan dhugaatii dhiyeessuu jechuun hojii hunda mijeessuu jechuudha. Misoomaafis, fayyaadhaafis dhiyeessi bishaan dhugaatii murteessaadha. Irra caalaa bara kana dhiyeessa bishaan dhugaatii magaalaa irratti hojii guddaan hojjetameera. Karooraa ol deemamee jira jechuudha. Isa kana cimsinee itti deemuudha. Kan iddoo duubatti hafe immoo cimsee jajjabeessinee itti deemuu murteessaa ta'a. Ministeera bishaanii fi enerjiitti hojii raawwachiisan damee bishaan dhugaatii Taamiruu Gaddafaa akka biyyaatti bishaan dhugaatiin harka 69.5 dhaqqabuu himaniiru. Yeroo hojiin kun hojjetamus rakkoowwan garaagaraa akka isaan qunnameedha kan himan. Bishaan dhugaatii namaan gahuudhaaf harka 69.5 gahee jira. Kanaan amma riippoortiin hin jiru isa dabalata akka uummataatti yoo fudhanne immoo miliyoona 74.6 bishaan dhugaatii argatee jira. Egaa kuni an dhufe pirojektoota adda addaa karaa naannootis ta'ee karaa federaalaa dura karoorraman hojiirra oolchineet kanaan gahuu dandeenye. Kana keessatti garuu rakkinni adda addaa rakkinni baajetaa hojii wal qabate rakkinni naamusa yookaan immoo keessatti amma han jedhu naannoo tokko tokko keessa jiru naanna'ee hojjechuudhaaf rakkin akkasii ture. Dabalatas immoo kontiraaktaroota tokko tokko dhabuu yookaan immoo humni isaanii dadhabaa ta'uu kun rakkina kana keessa dabarree ammatti bara kanatti ammana hojjechuu dandeenyee jira jechuudha. Raawwii hojii olaanaa naannolee galmeessan keessaa naannoon Oromiyaa harka 87 uwwisa bishaanii dhaqqabsiisuudhaan jalqaba irratti kan jirtu yoo ta'u bara kana qofa pirojektoonni 9,653 hojjetamuu fi uummanni miiliyoona 2 ol fayyadamaa ta'uu himameera. Kun raawwii naannolee turatti dabalamee asitti dhihaata. Isa keessaa raawwiin fooyyee qabu raawwiin guddaan kan naannoo keenyaati jechaadha. Kan Oromiyaati. Akka naannoo keenyatti bara kanoo xiqqaate gara pirojektii 9,653 hojjenne jechaadha. Kun waan guddaadha. Uummata gara miliyoona 2 ta'u bishaan baafne. Kana jechuun egaa bajeta mootummaatiin sagantaalee adda addaatiin hirmaannaa hawaasaatiin dhaabbilee deeggartoota garaagaraa harkisuudhaan hojiiwwan hojjetame waan ta'eef hojiin bara kan hojjetame hojii baay'ee boonsaa fi uummata keenya illee fayyadamaa godhu jenneeti kan yaadnu jechaadha. Hojiin enerjiidha wal qabatee akka naannoo keenyatti hojjetame hojiiwwan gadii biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaatiin kan hojjetamu maddoota filannoo enerjii hawaasaaf dhiyeessuudha akka soolaarii jechaadha. Oof giriid enerjii kan jennuun kana enerjii guddicha biyyaalessaa kan osoo hin taane soolaarii dhiyeessuu, baayogaazii ijaaruu, geemoo fooyyaa qoraan gosoota hawaasaaf dhiyeessuu kanneen karoora olitti hojjenne jechuudha. Xiqqaate hojii enerjii bira kan hojjenneen uummanni miliyoona 2.7 fayyadamaa ta'uu danda'a. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf birriin biiliyoona 1.7 walitti qabamu kan himame yoo ta'u bara 2017tti uummanni miiliyoona 6 ol bishaan dhugaatii akka argatuuf kan hojjetamu ta'uunis ibsameera.
Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahammad daandii qilleensaa Itoophiyaa daawwatan. Durataayichi mooraa daandii qilleensichaa fi kutaa hojii daandichi garaagaraa daawwatanii jiru. Daawwannichaan cinaattis hojii raawwachiisaa olaanaa daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasoo fi hooggantoota olaanoo dhaabbatichaa isaan biroo waliin marii taasisanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaa waliin hariiroo cimaa kan qabu ta'uu durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahammad marii kanarratti ibsan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ammas hariiroo waloo Afrikaa cimsuuf dabalatatti Afrikaa ardiilee biroo wajjin wal quunnamsiisaa akka jiru dubbatan. Hojii daandichaa dhaabbilee biyyoota Afrikaa biroofis fakkeenyummaa olaanaa kan eeramu ta'us himanii jiru. Manni maree tiraansfoormeeshinii tuurizimii fi aartii magaalaa Finfinnee hundeeffame. Kaayyoon hundeeffamaa mana marichaas qabeenya tuurizimii magaalattiin qabdu beeksisuu fi misooma guddina diinagdee biyyaaf oolchu akka ta'e himamee jira. Heeraan Silashii gabaasa dabalataa qindeessiteetti. Biiroon Aadaa, Aartii fi Tuurizimii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee mana marii tiraansfoormeeshinii tuurizimii fi aartii magaalichaa hundeesseera. Sirnicha irratti afyaa'ii magaalichaa Aadde Buzeenaa Alqaadir akkasumas kantiibaatti aanaa magaalichaa Jaanxiraar Abbaay dabalatee qondaaltonni magaalichaa qooda fudhattoonni damee aartii fi tuurizimii akkasumas namoonni waamichi taasifameef argamanii jiru. Afyaa'iin mana maree magaalichaa Buzeenaa Alqaadir haasaa taasisaniin qabeenya tuurizimii magaalattiin qabdu caalmaatti gabaa addunyaatti beeksisuu fi irratti hojjechuu barbaachisa jedhan. Dameen kun maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessattis gahee guddaa qabaachuu himan. ከቱሪዝም ዘርፍ ልማታችን አንጻር gama misoomaa tuurizimii keenyaatiin haala teessuma lafaa mijataa qabduu fi uummanni ishee aadaa keessummaa simachuu gaarii kan qabu waan ta'eef tuurizimiidhaaf biyya hawwattuudha. Dhimmi bu'uuraa turistoonni gara biyya keenyaa dhufanii fi biyya keenya iddoowwan ga'umsa tuurizimii addunyaalessaa kan qabdudha. Kanarraa ka'uun magaalaan Finfinnees kuufama qabeenya tuurizimii qabduuf magaalattii ilaaluun ragaa ba'uun ni danda'ama. Magaalaan keenya duratti turistoonni keessatti buufatanii kan darban jijjiiramaa asammoo hojii xiyyeeffannoon hojjetameen iddoo ga'umsa tuurizimii taatee jirti. Haa ta'u malee hojiin gabaa tuurizimii addunyaatti beeksisuuf hojjetame qoobsaa miti. Kanaaf ammoo qindoominaan mootummaa fi qooda fudhattoonni irratti hojjechuu feesisa. በቂ የሆነ የስራ በመንግስት በዘርፉ ተዋንያን በጋራ መስራት ይገባል። Manni marichaa guyyaa irraa ifatti kan hundaa'e yoo ta'u yaa'ii jalqabaas taa'ee jira. Hooggantuun biiroo aadaa, aartii fi tuurizimii magaalichaa Hiruut Kaasawaa haasaa taasisaniin hundeeffamuun mana marichaa guddina damee tuurizimii fi ogaartiif gumaacha guddaa qabaachuu himan. የከተማውን የቱሪዝም አቅም በተለይም ከለውጡ ማግስት ጀምሮ dandeettii tuurizimii magaalattiin keessummeessitu jijjiiramaas bakkeewwan ga'umsa tuurizimii Finfinnee ittiin badhaate beeksisuuf kan dandeessisan hojiiwwan beeksisaa garaagaraa hojjetamaniiru. Kanarraa ka'uun daawwattoonni biyya keessaa fi biyya alaa daran dabalaa dhufaniiru. Galiin damee kanarraa argamus hammisaa dabalaa dhufeera. Kanaanis gahee bahachaa turreerra. Hirmaattonni waltajjichaas yaadaa fi gaaffii dhiyeessuun xiyyeeffannoon damee kanaaf kenname cimee itti fufuu qabaa jedhan. ምክር ቤት ከተቋቋመ በኋላ manni maree kun erga hundeeffamee booda uummata irratti hojjechuun yoo dandeenye dhaloota irratti hojjechuu yoo danda'ame aartiin ammoo uummata bocuuf dandeettii guddaa waan qabuuf dhaabbata uummataa fi dhaloota irratti hojjechuu yoo dandeenye fi hundeeffamuun mana maree kanaa baay'ee faayidaa qabeessa ta'a. መጀመሪያ ራሱ የኪነ ጥበብ ሰው jalqabarratti artistoonni hojmaataa ittiin walitti dhufan hin qaban. Biiroon kun kana itti yaaduu qaba. Dhaabbilee fi iddoon bashannanaa hedduun hojjetamaniiru. Kanaaf kabajaa fi galatatu mala. Nuti garuu eessatti wal argina? Iddoo itti wal arginu hin qabnu. Ogeeyyiin bakka isaan itti mari'atanii fi walga'an giddugalli tokko osoo itti yaadamee jedheen yaada. Itti dabaluunis damee tuurizimii magaalattii guddisuuf hojiin baay'een hojjetamuu himuun hojii hojjetameen hawwattummaa magaalattii gama tuurizimiin qabdu dabaleeraa jedhan. Kanaaf ammoo tumsi qooda fudhattootaas barbaachisaa ta'uu eeraniiru. ማህበራት ከኛ ጋር በደንብ ተቀናጅተን waldaaleen waliin taanee osoo hojjenne gaariidha. Nuti aartistoota akka addunyaatti beekaman hedduu qabna. Hawaasa aartii kan ammoo biyya keenyaaf nagaa, jaalala, walta'iinsa, misooma akkasumas karoora jijjiiramaa irratti fiduu dandeenyu irratti mari'achuun karoorfannee waliin hojjechuu qabna. daawwattoota gara oduu maddeen alaarraa arganitti dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii